Ashama akkam jirtu ganni YouTube maatii akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti warroonni subscribe goone subscribe like share godhaayi maatii naaf ta'in sin jedha har'a kan isiniif qabadhee dhufe dhiirri tokko jaalala dhugaa isa namaaf qabu wanta jaasinii qabadheen dhufe jira innis maali yoo jettan dura subscribe godhaa ta'u hamma dhumaatti na dhaggeeffadhaayi maaliif irraa waan tokko irraa hubattan jedhee tananii obsaan na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Dhiirri tokko gaafa jaalala dhugaa yoo nama jaalate maatii isaatiin si barsiisa. Maatii isaa sin dhosku maaliif yoo ofitti bakka onnee isaatiin jaalala dhugaa yoo si jaalate maatii isaa wanta si dhosku hin qabu yeroo silkii isaa sa'u ta'e bakka hiriyootuma isaa biratti yoo haasa'u sin dhosku jechuudha. Iftoomina si baasa jechuudha bakka sin dhosku jechuudha maatii isaatiin wal si barsiisa. Lammaffaan jireenya isaa keessatti si galcha jechuudha. Batalee bara haaraa kanafa bara haaraa yaada gaarii bara haaraa yaada gaarii wanta godhu waan fuuldura isaatti karoorsu waan hojjechuu barbaade mana ijaaruu haa ta'u waan hojjechuu qaba. Ay bareeddu koo bara kan akkanan godhuu qaba jedhee siin mari'ata jechuudha. Waan tokko osoo siin hin mari'atin waan tokko gochuu hin qabu. Maaliif ta'e taanaan si jaalata waan ta'e jaalala onneerra siif qaba yoo ta'e waan godhu san sitti hima jechuudha. Inni sadaffaan immoo yaa nama ta'e namni walitti bu'uun hin jiru badiin yoo isin gidduutti bu'e dhufee kara isaatiin isaa ta'u kara keetiin isaa ta'u bakka akkaati dhiifama gaafattu osoo hin taane balleessaati balleessisanii bakka bu'ee jaalalli keessa sun itti haafuuf yoo barbaade boruuf nama si barbaadu yoo ta'e bakka bu'ee dhiifama si gaafata. Bakka balleessaa kootis hin jedha wantuma ati balleessite irratti balleessaa kootis hin jedha malee yooma ofii isaatii iyyuu balleesse ani maalan akkaman godhe akkasan godhe jedhee siin mormuu hin qabu. Namnis walitti sin yaanaqu yoo walitti buutan ani akkasin goone jedhee siin mormuu osoo hin taane jaalala keessan itti fufu yoo barbaade dhiifama si gaafata bakka bu'ee jechuudha. Inni arfaffaan hiriyaasaa birattis haa ta'u eenyuma birattuu gaafa bakka bashannanaa si fuudhee deeme siinis saalfatu. Bareedduu isaa ta'u ati bareeddis bareedduu isaa baattu jaalatee jiratee taanan siin saalfachuu hin qabu. Maalummaa keessan jaalatee waan ta'eef siin saalfachuu hin qabu jechuudha. Ati egaa isaaf taate nama biraatiif hin taate isumaaf taata malee jechuudha. Kanas egaa jaalala dhugaa tokko si qabaate siin saalfachuu hin qabu. Bakka kamiyyuu si fuudhee deeme siin hin saalfatu jechuudha. Akkasuma immoo amma lamissaalee fakkeenyaaf nuti amma warri biyya arabaa jirru kun jaalallee biyya keessa qabannas haa ta'u oolmaa nuti oolle maaliif biyya ormaati eenyuyyuu hin qabne waaqayyoon gaditti jechuudha. Namni biyya jirullee waaqayyoo hin qabu jechuu kooti miti. Maaliif akkami oolte bareeddu koo akkam bakka oolmaa kee bakka sirriitti keessa bu'ee si gaafachuu qaba jechuudha. Bakka xiyyeeffannoo kara keetitti jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa akkam ooltee haala jireenya keetii haala hojii kee dadhabdeemu maal bakka siif dhimmamuu qaba jechuudha. Inni itti aanu immoo aarsaa jaalalaaf baase bakka kamiyyuu bakka fakkeenyaaf jaalala keetii jedhee yoo jaalalli kee itti hammaate hojii isaa dhiisuu barnoota isaa dhiisuu waan siif godhe san itti si waqasuu hin qabu itti si qeequu hin qabu. Maaliif jaalalaaf jedhee baase waan ta'eef ittiin deebi'ee si qeequu hin qabu jechuudha. Wanta godhe sanitti deebi'ee ittiin si haasofsiisuu bakka si jedhee tan akkas godhee bakka bashannanaanis haa ta'u bakka bashannanaa si fuudhee deemee hojii isaarraa illee haafu wajjin sa'aatiin hojii isaa gaafa darbellee akkoo si jedhee tananii sa'aatii hojii koo gubee si jedhee tananii akkas godhee bakka si jedhee tananii si jedhee jecha jedhu onlaayinii irrallee haa taa'u jechuudha. Gaafa onlaayinii irrallee taa'ee si haasofsiisu si jedhee tananii onlaayinii irra taa'an barii siin jedhu. Maaliif jaalalatti isa teechisa malee ati taayyattee ni miti jechuudha. Bakka akkasuma immoo rakkina isaa sitti himatu yeroo mara dhufee
rakkina isaa sitti hin himatu. Si gammachiisuudhaaf dhufa waan ta'eef yoo si taasise si gammachiisuudha malee rakkina isaa hir'ina isaa sitti himachuu hin qabu. Yooma rakkate illee osoo sitti hin himin rakkina isaa san furmaata itti laatu. Yoommoo bakka jabaate illee itti jabaate wanti hin dandeenye yaa'u namni kamiyyuu yaa'u waaqayyoon bichaadha kan hunda danda'u waan ta'eef yoo itti ulfaate illee sitti mudhamanii waanuma xiqqoodhaaf dhufee akkas ta'e bakka akka nama waan tokko gochuu hin dandeenyetti dhufees rakkina sitti himachuu hin qabu jedha akka kootitti. Maaliif dhiira waan ta'eef wanta isarraa eegamu hundumaayyuu gochuu qaba. Inni itti aanu immoo akkasuma amala keetis haa ta'u bakka uuma waaqayyoon si uume keessaa malkii keessaa ta'u yeroo maraa si dinqisiifachuu qaba. Yeroo ati itti kennitee wajjiniin haasofte sanillee si galateeffachuu qaba. Akkasumatti nama waan tokko irraa bitanis iyyuu gaafa namni tokko olma namaa oliyyuu galatoomi namaan jedhu mitiire. Akkasumatti zim jedhee silkii sirratti cufachuu qabu si galateeffachuu qaba. Bakka waan hundumarratti itti gaafatamummaa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Itti gaafatamummaa yaa'u aarsaa dhiirrillee hin kafalu jechuu keessoo hin taane warri dubara aarsaa baay'ee kafalla. Aarsuma sanuu kafallee immoo ni miidhamna jechuudha. Kanarratti ani waan jedhu yaa'u nuti xiqqoo ishee yeroo nu dawwalamu silkiinis yoo isin dawwalamu bakka xiqqoo ishee of intini jedhaa jechuudha. Of qusadhaa. Akkasuma immoo fuuldura keessaaf gaa'ila keessaniif yeroo gaa'ila keessanii ati ittiin mari'attu otoo hin taane isatu ittiin siin mari'achuu qaba jechuudha. Ati jettiin osoo hin taane tokko akka taatan mana tokko akka taataniif isatu akkas gooneet akkana goona siin jechuu qaba malee afaan isaatiin bahuu qaba jechuudha malee ati jechuun hin qabdu jechuudha. Inni itti aanu immoo bakka yeroo maraayyuu si gammachiisuuf si gammachiisuu si dinqisiifachuu ati akka nama gobazii taate bakka dubara kamuyyuu akka caaltu amala qabeetti akka taate isaaf bicha akka bareedduu taate bakka akka fuulduraatiif akka si abdatu wantoota akkasii kana bakka waan si gammachisiisu waan si bohaarsu wanta akkasii kana sitti haasa'uu qaba. Dhiirri jaalala dhugaa nama jaalatu. Innaa kanas hin jedhaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatoomaa. Subscribing goone subscribe like share godhaa hin jedhaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Hamma viidiyoo itti aanutti dhufutti nagaan naaf turaa hin jedha.